qarqara haala maallaqaatii illee hin boonye beektanii na dhukkubaa qaama kana mara na ciccitee michi na dhoofte mana hin taane na ergitee urga dhufeerra mana wal seeraatiin nan ergitu hin deebaa hin dalagaa hin deemaa azabamee bakka mana hin taane wayiititti barraarraa na gurgurte sanuyyuu maktabuma keessatti illee waraqaa seeraatiin nan kennine barraan na gurguratte halkaniin baafte na bitatanii bakka achitti du'e kaa'ellee asuma taa'aa jedhee manni na ergitu muluun naan taawwachuma taa'ee osoo dalagu diidatti nyaata dalaga bakka makka mukayyamni hin jirretti gubaa biyya kanaa kabadheen gaddaa saniin fuulli kiyya kun muluun na luqqayaan takkanaatii miti wallaa umurii wayii nan jaarsine dhibee fi michiisantu na dhaye akkanan na luqqise bakka achitti nidhaan akkana du'aara jedha gaafa na ergitu san jalqaba diraama 2600 dalagee deebi'ee bira fuutee gaafa ati dalagaa seentee warri kun waraqaa sirraa hojjatetteet birrii kana achiinarraa qabattee na dhoorgatte akka ta'u dhabee daa'ima birrii liqii namaatiin dhufeera birrii tana warri birraa liqeeffadhee as dhufe na azabaa birrii tana naa ergi jedheeni naa erguu diddee akka ta'u wallaalee miidhagdee wayiiti as keessa jira fira kiyya amattii tana himadhee namicha waamtee fiddee jechuu abbaa manaa isii kana waamtee fiddee diraama 2600 keessaa kakatee waaqa lafa ka'e birri 21 irraa naa fuute mattiin tun rabbuma kiyya dabarfadhee amma achitti illee ammallee na azaban jedheetuma osoo taa'ee madala gosuma taa'ee dalagu ji'a 6 gahe mana kanatti ji'a 6 gahe bakka dalagaa jirta ammallee bakka hagasii manaanaariiti akkuma ta'u wallaaleetiin guyyaa 4 gamana kana seene wama bishaan kiyyaan bitadhuyyuu dhabee bakka birri na dhoorgatte waan tikkeetti dalagaa maafiyaa tun Oromoodha Oromoodha ijoollee eessaati shirka isiin Amiina Muhammad jedhamti Amiina Muhammadii nama an beeku suuraa isii waa hundi na bira jira maal beeku qabeettu baane hiriyaa na hawwinaa siraan oleeti hiriyaa hawwiiti wannan warraa tokkocha maktabni jaraa tokkocha okay akkana sun azabdoo anin galaa ta paaspoortii keenyaa kennitama dalagadhee deeme tanaan galaa yoo an jedhu birri 5,000 diraama 5,000 biyya kanaa kafalinaan jetti ammallee dalaga malee hiriyaa hawwii taate qoitti dawwala hawwiin si dubbiin sirratti fakkaatee bara hawwiin naa dawwalte aadiinu naa dawwalte eda WhatsApp illee na dubbisteerti asli bira deeman asli biratti bakka waan jirruun si qarqaarraa hin galtaa bakka ati galuu barbaadda moo dalaggacha barbaadda naan dalagaa hin danda'u na dhukkubaa galuu barbaada birri kiyyoo irraa naa fuutan tikkeetti muradhee galaa jedheeni. haadha obsina assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu mucayyoo takkatu hiriyaa teessanii mataa koottamee maqaa osoo hin gaafanne yoo qabuu nama qabuu dandeettan taate ol saaxiluurra yoo akka carraa miizee teessan fa'a taateen saalfanne kootta daddafa. Anchi Dr. Biftu ati tanuma tana leen toltuure bada erbe. Wayye Dr. Maaliidha maaltu ture? Kuno akkatti haa hiriyyaan haadhateetti gisee biyya jirtu Dubaay keessatti rakkattu maali wanni ati mataa dhagaa gootee je'eedha. Maal taate maaliin hin argine kaa kun amman argaanii jira maal taate lubbuu gannoo eessa jirti Dubaay naannoo kam jirta haadha eenyuti gannoo haadha hawwiiti ani hawwiidha dhaanta maqaan mucaan kee kan gafa maqaan dubartii isima takka qaba hawwiidha maqaan maan dabalatee maal taate maan dabalatee ati rakkoon heerumee argadhas aslii kennaa rabbiitii rabbinaan kennine akka heerumeen hin arganne daa'ime tana waggaa 16 argadhe aslii waggaa 16 argadhe heerumee rabbinaan kennine galgalaan rabbi tanaa naa kenne heerumtee waggaa 16 eega turte argatte ilaha illallah maa biraa deemtaree amma qabeenni hin jiru
Qabeenyi jiru qabeenyaa nuu qara haadha qabeenyaati. Tasa taane abbaa manaa kiyyaatiin addaan bahe achumaan bakka rakkatee jennaan jijjiira bakka bultii biraallee ni jaara ijoollee teenna kootu dubbisii argina. Achirra baatee tiktookii irra ammaa abboottaa dubbisii argina siif hinnaa kootu naan jettee nama lama isii bira na fiddee jechuu isii bira deeme bilbila narraa jijjiiratte. Bilbila narraa jijjiiratte jaruma bira teettee na dawwaltee kaate bilbila cufatte karaa akkan jara arganne tokko Alii Heebboo jedhanii tokko Ibraahim tuteeti jedhanii ijoollee biyyaati. Achuma amma rakkadhe yaa gaafa 24 irraa bahee mana warraa taa'ee amma rakkadhe adda ta'a harka keessanitti Itoophiyaa meeqata? Hin beeku wallaahi tikkeetti illee birrii 900 jedhanii. Birrii 900 birrii Itoophiyaa meeqata biiftu? Uma didee yoo akkas taanatti fakkaata. Habiibti akkana godhe amma dhagayi gannooti. Namittiin eega hiriyaa hawwii fa'aa taate dirqama funyaan qabanii irraa sii fuudha. Takka jedhe. 30,000 birrii 30,000 jettee hin boo'in. San amma sekendii keessa ijoolleen sii guuruu danda'a. Takka jedhe. Lammas. Ati amma galuu feeta moo dalagachuu feeta? Galuu fedha asli meeqaama biyya kana ciccita sana argite tiktookii wallaahi danda'een Yoo hojii feete ni galchina yoo garaa na qabaa yookaan mataa na qabaa yookaan dhaabadheen danda'u lafa na mara wallaahi. Akkaawuntii qabdaa waan birrii irra walitti qaban qabdaa adeem. Hin qabaa akkaawuntii hin qaba. Birrii 30,000 sanillee walitti amma sii qabne tabirallee tirfii biratti walitti sii qabne san booda kunoo biiftuun jirti hawwiin faantillee hiriyootuma kiyya nasrilleen hunduu ijoolleen dubarra hedduun hiriyoota kiyya baay'ee jira kunoo hiriyoota kiyya keessaa biiftuun takka dhaqanii amma bakka jirtu siyaa fuudhanii guyyaa ati barbaaddes siyaa galchan hin boo'in ishii. Doktore amma yoo Anamma asli waan takkatti uummanni kun maqaa nama balleessa. Ani abbaan manaa kiyyallee addaan baane malee nama guddaa tokko nama biyyittillee kabajaa kabajjitu anis illee abbaa manaa kiyya addaan bahe malee kabajaa qaba. Ani rakkadhee cinqamee dhibeen dararameeti malee maqaa abbaa manaa kiyya sanillee balleessuu hin barbaadu. Maqaa biyyaallee balleessuu hin barbaadu. Anamma rakkadhee naaqa namaa nyaachuu fi sillee yookaan asirra na fiddee kabajaadhaan sillee mana keellee xureessuu hin barbaadu. Ani akkuma kiyya kasiin tasan na dhooggattee tuna azabdu 5,000 kaffalirsuudhaan jettu dhibeedhaan dararamee luqqa'e kana dhugaatii yana argitee jechuudha. Gannoo. Boo'icha isii kana garaa nama nyaata. Hin boo'ini birriin 900 birrii xiqqoodhaan wali guurree galuu Tikkeetti naa murtii haaki ijoolleen sunillee tiktookii irra baatee kadhachuuf seente naan jedha uummanni waa keessa na dhufatu an kadhaa nama hin barbaadu. Rabbii akka jala qabadha malee ani nama kadhatee jiraatu miti aslan. Ooyifaa sabrii horadhu mee xiqqoo obsii dhageeffadhu waan namni siin ta'u. Naasabde namittiin tun naasabde walla ammaaf namittiin aan jette baay'atte akka waan dhiira wayaa godhu hedduu maal sii beeka wallaahi billaahi naasabde birrii 5,000 naa kafale du'etti waggaa dhira siisii bira fide dhibeedhaan. Gannoo mee dhageeffadhu yeroo takka ila amma lookishinii naa ergi iddoo ati jirtu dhufee fuudhee mana kiyya si fida. Kayittaan immoo biyya galuu yoo barbaadde ijoollee maawwal taanee tikkeetti murree si galchina. Dalaga si seen yoo barbaadde dalaga anu fi kuutu waan takka. Dalaga abadan hin barbaadu dalaga anna keessi kiyya na neera biyya galuu barbaada malee an dalaga hin fedhu. Okay, haga biiftuun dhuftee si fuutu dura birri manoo ulii walitti sii qabna jedhina nuti amma kasii goonu sii kafalu miti. Birrii ta'e anas sii fuudha la dhageeffadhu. Birrii ta'e anas sii fuudha. Hawwiin naa dubbiftee jirti hin dhufti xiqqoo booda. Birrii ta'e namitti laafunyaan qabnee sii fuudha dhageeffadhu. Yoo birrii ta'e kennuu baatte si wajjin Itoophiyaa galti. Haadha isaaniitti himanii waan isaan achi keessaa godhan hin jiru. Walaa biiftuu, walaa nasriin faatti everything ijoolleen Oromoo achi keessa jirtu. Yoo si hiriyyaa haadha ofii kana biran dhaabanne sini galee miti wanni isaan Dubaay keessa afatanii taa'anii akka hin jiru si galee. Ati hiriyyaa haadha teennaati. Dirqama si bira dhaabbachuu qabdu ijoolleen Oromoo achi jirtu dhiiraa dhalaan hundi isaanii jechuu si galee miti. Booyuun qabdu ati.
hafuura baafachuu qabda. Teettee nyaatuu qabdaayu si galee miti. Isa dhuguma bisitti maal. Kanaaf intaloon yookaan birrii ta'e kennu jaalattee osoo hin taane hin kennitu taanaan nuti birrii itiin si nyaatte itiif dirribii harka lamaa sadi si guurree si wajjin biyyatti galuudha. Ishee safaadhaan akkasii jiru. Naamani kan. Naamani. Kanaaf ati amma haga hawwiin dhuftuu dhufaa jirti karaa deemaa jira hin dhufa jette sagalee naa qabde akkaawuntii kee ka irratti si gargaaran agarsi waan tiraanispoortii godhattu haga tikkeettii minaamina murattu gizee galte ilmoo qabdaa waan ittiin galtu harka qullaa galuun hin ulfaata haadha ilmootii akkaawuntii ijoolleen hedduun